Ashama arka fuune kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube fayyaa keessanii an nagaa koodha madda nagaa keenya kan ta'e waaqayyoon kan kabajame haa ta'u ani nagaa koodha isinirree bakka jirtanitti nagaaf jaalalli waaqayyoo araarri isaa isiniif haa ta'u jecha har'a viidiyoo ajaa'iba babbareeda qashti oromoo jettu isiniif deemfe isin immoo maal gootu seetan like subscribe share godhaa na jajjabeessa seenaa keessan intala oromoo qalloo dumbushbushee keessan isinin jedha kanatti aansee viidiyoo bareedaa viidiyoo ajaa'ibaa kana mee ilaalati isiniyyuu seenaan dhuguma intala oromooti sobboontuudha dhuguma viidiyoo bareedaa nuuf fidde jettanii itti gammadu uummanni keenya oromoon tokko ta'ee harka wal qabatee ijaaf wal laalee biyya wal gargaaree otoo wal ta'ee biyyi keenya qaata bakka guddaa geesse egaa ka akkuma nuti baay'ee akkuma uummata baay'ee akkuma saba guddaa kanatti biyya keessatti qofa otoo hin taane biyya ormaatti saba guddaa taane kabaja safuu aadaa keenya eeggannee akka sochoonu kan nu taasise irreechi keenya ora baareenittis ora dubaayittis akka ajaa'ibaa kabajame akka ajaa'ibaa kana baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko das nama jedha garanaan baareen garanaan dubaay garanaan warra suudeessa jirtu garanaan warra beeruteessa jirtu garanaan warra eessa jirtu annaa waan hundaafuu baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko das nama jedha warroonni wal loltanirree warroonni wal argitanii beektanirree biyya naannoo wal qoratanii oromummaa keessan aadaa keessan duudhaa keessan walirraa bartu baay'ee tokko namatti tola biyya keessatti toon qofan taane biyya ormaatti akkanatti aadaa keenya calaqqisiisuun keessan baay'eetti gammannee jirra nutis immoo bakka jirrutti isin laala baay'ee tokkotti gammannee akka baaneen irreeffan akka baanee sabaa waliin argine nuuf hin eeyyamamu ni beektu namoota tokko waan ta'eef bakkuma jirrutti isin ilaalle isiniif gammannee irreecha milkii irreecha jaalalaa kan gammachuu kan wallole kan itti araaramu kan dhiifamaa kan iqirtaatti waliif gootan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u egaa ka achi irreessa baranaa irratti waan ajaa'ibaati irreessa Dubaay irratti tigii fi ganniin kan wal dhaban obbolaan keenya lama walitti nu faraaramanii akkasumas immoo irreecha baareen irratti immoo baareen akkasuma ijoolleen baareen baay'ee tokko tasgabbii amala gaarii qabu amaluma isaaniitiin haala bareedaadhaan kabajatanii akkasumas immoo bakkoonni immoo irratti hirmaannis immoo irratti hirmaadha isiniin jenna egaa ka irree keenya irreessi duudhaa aadaa oromooti irreessi bakka oromoon hunditti wal arguudha irreechi immoo bakka safuu aadaa duudhaa keenya amantaa otoo hin taane duudhaa fi kabaja waliif qabnu araara waliif qabnu itti agarsiifnudha kanaaf irree keenya irreecha irratti waan baay'eetu mul'ata araarri ni mul'ata dhiifamni ni mul'ata kan wallabe walitti haraarama akkasumas immoo kan waliin beeknerree wal argaa kan alaala wal argerree bifaan walitti dhufee wal argaa inna irreessi baay'ee tokko namatti tola ammas akka uummanni biraa oromoon akkas godhaa oromoon asiin baa achi dibaa as dibaa otoo hin taane irreessa irratti kan nuti beeknu walitti dhufnee wal arginee aadaa keenya duudhaa keenya maalummaa keenya obbolummaa keenya walitti mul'ifnee kan wal lolle dhiifama wal gaafannee kan bakka jaalalan tokkummaadhaan akka jiraannuuf malee akka waan biraa akka sabni biraa odeessuu miti kanarratti waan baay'ee namatti toludha ijoolleen keenya biyya ormaa keessattis amantaa aadaa keessan calaqqisiiftanii haala uffannaa keessanii miidhagdanii oromoo urgooftanii akkasitti kan wal lole walitti araarsitanii baay'ee tokko namatti toltu arras irreecha finfinneef kan bushoofturraa afnee irreecha Dubaayii fi kan baareen irraayis afnee jirra baga of galtan baga kanaan isin ga'e irreessi ammas irree keenya innaa kanarratti waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa biyya ormaa keessatti haala kanaan bareedanii oromummaa ofii calaqqisiisanii seeraan baanii seeraan galanii duudhaa ofii kabajuun baay'ee tokko namatti tola haala tasgabbiidhaan bakka
haala baranaatiin baay'ee tokko namatti tola. Isinii gammannee jirra nuti bakka jirrutti harka keenya isinii rukunnee jirra. Oromoo koo ammas tokkummaan keessan tokkummaa jaalalaa tokkummaa waliin qabattanii akkasitti wal ilaaltanii eessa jirti ebelu eessatti kufteettanii wal kaastan nuufaa ta'u baay'ee tokko namatti tola. Aruma kanaan itti fufaa isiniin jenna. Ija amtuun isin inni ilaalin. Utaalluun naqabee jira guyyaa har'aa. Utaalluu ajaa'ibaarra jira. Uumaa rakkoon hin jiru dhiifama. Kanaafiyyuu Oromoo koo bakka jirtanitti ammas irreechi keessan irree milkii isiniif haa ta'u. Wal jaaladhaa, wal kabajaa. Bakka jirtanitti wal gadi hin buusinaa. As baatanii ebeluun akkanaa, ebelu biyyi ishee akkanaa, ebelu zariin ishee akkanaa, ebelu diimtuu, ebelu diimaa akkas waan akkasii walirraa dhiisate akkuma amma bareeddanii jirtan akkuma miidhagdan kanatti miidhagdanii tokkummaa keessan social media keessan Oromoo urgaa'ee nagaa jaalala yoo urgaa'ee baay'ee tokko namatti tola. Maaliif wanti irraa dubbatamu dhabamu bar amma social media keessattuu fuula TikTok kanarraa wanti dubbatan ajandaa wanti godhatanii irraa haasa'anii dhabamu. Akka gizee durii ijoolleen an akka maakiifaa kan akka biree mucayyoo Beerut jirtu sana kan akka mucayyoo amma gara Kaayiroo deemte sana caaltu fa'a yeroo isaan jiran miidiyaan kun baay'ee tokko bareeda ture isinii galee. Akkasumatti akkuma ijoollee darban sanatti miidiyaa babbareedaa waan gaarii waan saba keessan saba jedhu waan urgaa waan babbareedu otoo fiddanii baay'ee tokko namatti tola. Namnis yoo wal miidhe akka miidhe sanatti wacuu otoo hin taane irratti ka'uu irratti duuluu otoo hin taane haala tasgabbiidhaan ati akkas gootetta akkasiin gumaa baafadhu ati akkas gootetta akkasiin itti araarame ati akkas gootetta akkasiin balleessa hojjettetta otoo jettanii uummanni walii galee sabni inni biyya keessas akkuma biyya keessatti nagaa argata. Isinis akka jirtanitti asitti nagaa argattu jechuudha. Sammuun keessan irree nagaa argata. Yoo ati waan gaarii hojjettu yoo sammuun kee arrabni kee waan gaarii dubbatu sammuun kee irree boqonnaa argata. Yoo miilli kee bakka gaarii hoole iji kee waan gaarii ilaalte sammuun kee irree boqonnaa gaarii argatee rafee bula. Kanaaf sammuu keessan boqonnaa kennuudhaaf maal gochuu qabdu? Isin waan gaarii hojjechuu qabdu. Waan gaarii waan bareeda tokko hojjechuu qabdu isiniin jedha. Ani seenaadha. Seenaa keessan immoo like subscribe godhaa. Isiniin jaaladha bakka jirtanitti amtuun isin hin argin gaariin isin hin darbin waan gaarii dubbadhaa waan gaarii odeessa bakka gaarii hoolaa akkuma hamma miidhagdanii biyya ormaa keessatti biyya ofii keessatti qofa otoo hin taane Oromoon biyya ormaa keessatti illee nagaa jaalala akkuma qabdanitti ammas fuula miidiyaa qabdan hundarratti nagaaf jaalala labsa. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jaaladha isiniin kabaja. Oola bulaa diibana isiniin jedha. Qalloo keessan bushbushee seenaa keessan laayikii godhaa jajjabeeffadhaa. Waan ofii abbaatu qabata bara abbaatu jabeeffata feerroo ofii na jabeeffadhaa isiniin jedha. Oromoo koo qaalii hundi keessaniyyuu salaamaachuu ibzaalliin በጣም ወዳችኋለሁ. nagaadhaa. Oola bulaa diibana guys. Hukum marah